kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenya bakka jirtan maratti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jecha egaa guyyaa har'aa keessummoota addaa qabannee isiniif dhiyaanee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obboleessa keenya Saed Ismaa'eeli. Saed Ismaa'eel namni hedduun fuula Feesbuukaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti ni beeka waan ta'eef guyyaa har'aa keessummaa kiyya madda nageenyaa irratti nuuf dhiyaatee jira inshallah. Saad maalirraa baranna kan jedhu walumaa galatti inshallah kan kunoo dhiyaatee kallattiidhaan wajjin jira waan ta'eef illee waa hedduu irraa hubata. Egaa Saad eenyu kan jedhu ofumaa isaatti haga tokko irraa barannee haga biyya namaan duratti haga biyyoonni malee irraa kaffalanna. Kanaafuu egaa turtiin keessan haga dhumaatti waliin haa ta'uutiin jenna. Hayyee keessummaa kiyya Saad obboleessa keenya baga carraa kennuuf kennitee asirratti nu argamte siin jenna galatoomi. Isis ka naafeeru keessanitti baay'ee gammadee jira. Isis galatooma ulfaadha hojjemaa siin jedha. Sagantaa gaarii eegaltanii yeroo keessattuu yeroo isaa sagantaa keessan eeggatee dhufe hayyootni Oromoodhaa, beektonni Oromoodhaa akkasumas gartee aangoonni miidiyaa kanarrattis akka fuulduraadhaaf hirmaatan abdii guddaa qabaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa miidiyaan keessan kunis guddatee egaa saatalaayit irratti bahee gartee qilleensa Oromiyaa OMN'tti aansee akka inni bilisoomsu abdii qabna jechuudha. Kanuma jedha. Hayyee galatooma ulfaadhu baay'ee takka si beekna amadilleen fuullee jira. Kanaafuu nuyi baay'ee si hordofna dhimma biyya keenyaa baay'ee dubbataa baay'ee takka si hordofna garuu namni kun asii ofii hin beeknu malee baay'ee si hordofna. Egaa dhimmi har'a si barbaanneef mee galatoomii namuun si beekamee eenyu jennee duubatti achi harkisuu yeroo gubbuun taanu. Mee walloo eenyu kan jennu waa'ee walloo irratti har'a ol finnee walloon eenyu kan jedhu irraa haa kaanuti. Meeti walloo kana akkamitti ilaaltaa haala kamitti ilaaltaa walloo akka kamitti ibsitaa jennu mee asirraa haa kaanuti. Walloo jechuun ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo keessatti ammoo hangaftoota. Walloo jechuun gartee gaafa gartee warqitu duras sirnoota naftanyaa wajjin bifa lamaan Oromummaa fi amantaadhaan Oromoo keessaa akka Oromootti warri falmee kophaa isaa diina naftanyaa alagaa ofirraa qolachaa hanga guyyaa har'aan kanaa of kabachiisee amantaa isaatii fi eenyummaa isaa har'aa siin ga'e kan akka uummata Walloo Oromoo fi Oromiyaa keessatti uumame. Goonni jagna onnee barbada akkasii qabu jechuudha. Jechi keessi galee waan akkana jechuu barbaadeef uummanni sabni Oromoo kun uummanni Oromoo Walloo saba Amaaraa fi diinaan marfamee uummata jiru. Affaarisitti qottisaa, Amaarritti qottisaa, Wayyaanitti qottisaa, Dargiitti qottisaa ture, Hayilasillaaseentti qottisaa ture, Minni kennummaa isaanii jijjiiruudhaaf. Teediroos ammoo duula waloodha kan gartee sirna nafxanyummaa Oromummaa fi Walloo matala guutuu balleessuudhaaf duula cimaa fi duula jabaa uummata irra gaggeessaa ture jechuudha. Uummata eenyummaa isaa, amantaa isaa, aadaa isaa, duudhaa fi afaan isaa odoon jijjiirin odoo gartee guyyaa tokko fakkee hin taane dhugaadhaaf haqaaf dhaabbatee Walloo diina keessa jiraatu akka Israa'el san dhiisee har'a akkuma Israa'el kun biyyoota Arabaatiin marfamtee jirtutti isaan diinaan marfamanii san dhiisiti har'a Oromoodhaaf qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaacha jabaa gumaacha guddaa nama gochaa jirudha uummanni Walloo jechuudha. Walloo qofa osoo hin taane raayyaas dabalatee jechuudha. Baay'ee ani dhalataa Baaleeti. Baale keessaa gammoojjii raayituu keessa dhaladhan gammoojjii Baale Giniirii dhaloonni kiyyaa gosti abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa gosa raayituuti. Gosni raayituu kun raayyaa jedhaman. Raayyaa Tigraay jiruu fi raayyaa naannoo Amaaraa keessa jiru dabalatee hundi isaanii gosaa fi hidda buurri beeziin isaanii ka'umsi isaanii horsiisota waan ta'eef achirraa kan jechuudha. Dhimmi isaanis dhimma kiyyaa alas na ilaallata jechuudhaaf jechuun akka Oromootti dhimma waloo qabna akka gosattis Rabbiin Quraana keessattis maal jedhaa wanni nuti gosa gosaan isin qoonneef akkasii wal beektanii fi jedha akkasii itti dhaadattanii fi ittiin wal loltan ittiin wal nyaattan ittiin wal cabsitanii fi ittiin wal xiqqeessitan osoo hin taane akka isin ittiin wal beektanii fi jedha. Saba kanaatti wal qabatee raayyaa naannoo Tigraay jiru raayyaa Walloo keessa jiru azabootiin dabalatee gosti raayyaa jedhamtu cufti anaaf gosa kiyya. Raayituudha. Raayituun ammoo gootummaadhaan beekama. Lolaan beekama. Raayituun raayyaa. Raayyaa ammoo akka qabsoo uummata Oromoo keessatti gootota horate qaba.
waaqa guutuu gosa raayituuti raayya inni soote. Haaji Adam Jilo jechuun namni jechuun qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufa nama jedhe. Qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufa namni jechi kun jechi Haaji Adam Jilo Obbooti. Inni raayituudha gosa kiyya. Waaqa guutuu balbala tiyya gosa keessatti illee balbala jira beeka. Balbala keessatti ammoo hangafti raayituu ammoo doojudha. Gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa sanbira kunnaan dhayootaaf dabarsinaa warri jedhan jechuudha warri sirnoota nafxanyaa Haayila Sillaasee yeroo jalqabaatiif lola dhombire jechuu dhageettan afaan qawweetiin mootummaa Ziyaad Barree bira dhaqanii Sumaalee irraa gargaarsa xiyyiitii rasaasa argatanii mootummaa sirna nama nyaataa sirna fiidaalii Haayila Sillaaseetiin sirna giraazmaach qanyazmaach maarree jedhee lafa Oromoodhaa saamaa ture keenyummaa Oromoodhaa balleessu ka aadaa Oromoodhaa xiqqeessu amantaa Musliimaa balleessu ka gartee Oromummaa fi Oromiyaa walii galatti balleessuudhaaf deemaa ture Oromummaa fi Oromiyaa kana dhabamsiisu deemaa ture sirna sanii warra falmaa ture warra xayyaara buusaa ture warra gartee seenaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti shoora guddaa taphate kan akka Haaji Adam Saddoofa jira Kuradhayii Cirrifa jira kan akka qabsiisnu taate Oromoo Raayyaa fi Oromoo Walloo har'aa miti kan walitti dhufanii wal beekan dhaloonni ammaa wal beekuu dhabuun mala garuu nutu wal barsiisa nutu waa walirraa barata gosoota keenya suura akka lakkoofnu taate achi dhayna jechuudha achi keenuti ka ibaluu osoo jennu raayyaa dhayna jechuudha asabootiin dhayna jechuudha ummanni Walloo gabaabumatti anaaf ummata gartee hanga guyyaadhaan kana halkan kana amma yeroo jirru kanatti ummata takkaa diinaaf alagaadhaaf injilbeeffatiin eenyummaa isaa aadaa duudhaa afaan seenaa isaatii fi amantaa isaatiin namni kamuu itti roorrise itti duula mootummaan Itoophiyaa sun taane akka sadarkaa mootummaa Poorchugaalitti Awurooppaanonni garagaraa Miilikiif Teodiroosiif rasaasa garagaraa fi duula cimaatti godhee nugusa injifatte jechuudha. Warqituu jechuun goota jabduu ilmaan Oromoon fi Oromummaa fi Oromiyaan horatte keessaa asii takka jechuudha. Amma yoo na gaafatte boodatti si dhufa seenaa Warqituu fi Teodoroos jidduu jiru jechuudha. Kanuma jedha gabaabumatti isinitti hin deebisu jedheti. Oo haasa'e keessaan bahuuf. Hayyee galatoomi Sa'ad ulfaaduu fayyaa Rabbi si haa kennu waa hedduu ibsiteerta. Egaa maal ta'e yeroo hedduu aktivistoonni Oromiyaa kun maaliif waa'ee Walloo kana nurraan dubbanne isaan maaliif waa'ee keenya kana gadi keessa gara hin gachine yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo hedduu wanni kanaa kun hin ka'a. Yoo bifa kanaan har'aas baatanii kanatti ibsitan baay'ee uummanni keenya hamilee godhataa of millataa jenneetiin illeen kayaanne atilleen baay'ee galatoomi. Egaa yeroo ammaa kana kutaa Oromiyaa jiddu galeessa Oromiyaa jiddu galeessatti qabsoon hedduun kan godhamu yeroo agarru jiddu galeessa Oromiyaa jiddu galeessa keessatti fakkeenya Finfinnee haa fudhannu bakkoota garaagaraatti yeroo achirratti xiyyeeffata. Galaanni tun immoo ka dhufte galaanni guutuu Oromiyaa bajjatuni yookaan balleessitutu ka dhufte Walloo irraa namoonni biyya ka waan ta'eef ittisanii dadhabanii jennaan futtifatteeti guutuu Oromiyaa galaafatte jechuun hin danda'ama. Egaa amma yeroo ammaa kana maal ta'e lafa keenya fakkeenya Gondor jechuun Gindoo jedhama akka afaan Oromoo akka seenaa dhageenyetti Gojjaam kan jedhanii irratti dhaadatan kun Gojoof jedhama akka afaan Oromooti raayyaa haa jennuuti. Bakkoota garaagaraa afaan jijjiiranii jarri kun as fudhatanii jiddugaleessatti qabsoo isaanii jiddugaleessa lafa Oromoo godhatanii asitti kan jarri kun nu ibsisaa jiran waan ta'eef egaa uummanni keenya akkuma namaa egaa har'a geenye mee maal aktivistoonni Oromoo cufni akkamitti ol falmuu qabna osoo jiddugaleessa jedhuun kana hagi jirru kun hagamitti falmuu qabna lafi kun keenya uummata qimaantii yoo ilaalte Finfinnee keessaa hagi muraasi ta'aniiti. Achi keessatti fincila kaasanii uummata nafxanyaatiin kokkee wal qabanirra keenyalleen diina hulaa isaarra jiru kana akka kan bifa kamiin falmuu qaba bifa kamiin mormuu qaba mee kanarratti hundaa'iti waan sitti fakkaatu lafa nuu kaa'in. Oromoon bocha keessa ba'uu qaba. Bocha yeroo jennu kana Oromoon ta'ammaa qabu dhabaa jira. Ta'amma qabu dhabaa jira yeroo jennu kana fakkeenyaaf mootummaa naannoo Amaaraa fudhadha. Mootummaan naannoo Amaaraa irraa jaarrota darban keessaa sabni Amaaraa jedhamu akka sabatti hin turre. Yeroo mootummaan dargii kufee mootummaan Ihaadig dhufu
ummata naannoo dabuubii sabaaf sallamii hedduu waan keessa jirtuuf ummata sabaaf sallammoota kibbaa jedhanii lafa kaan yookaan immoo dabuub bilisummaa hizbochisa jennuun kana afaan amaatiin kenneef jechuudha. Naannoo Amaaraa kana keessa gosoonni jiraatan gosoota hedduu jira. Oromoo keessa jira, Agaawutu keessa jira, Qimaanti keessa jira, Shiraasha jira, Argobba jira, gosoota hedduu keessa jira. Amma warri yeroo san warroonni abbootii baroota dheeraadhaaf warroonni identitii qabne yookaan eenyummaa gosummaa qabne warri identitii uummatan jechuun identitii jechuun eenyummaa uummatan amaarummaa isa jennuun kana jechuudha. Amaara isa jennuun kana uummatan guyyaa keessa uummatan itti dhalatanii itti kalaqamanii gosa dhala itti qabaatanii osoo hin taane warroonni itti qabatan kun isa kana uummatan jechuudha. Warroonni eenyummaa hin qabne kunniin yookaan identitii isa jennuun kana eenyummaa qabne akka sabatti uumamanii kalaqamanii waan hin jirreef jecha eenyummaa sobaa warri uummati kun naannoo kana weeraruu yookaan ammoo tinuu naannoo kana dhuunfachuu barbaadan. Warroonni kun gartee gargaarsa mootummoota akka Portugaalis, Ispeenis haa ta'uutii Awuroopaanota garaagaraa irraa argachaa waan turan jechuudha. Kanaan wal qabatee jaarraa 14ffaa keessa yoo kan yaadattan taate yookaan ammoo seenaa akka dubbistan taate Atsee Gilaawudiyoos namni jedhamu nama mootummaa Gondariin bulchaa ture jechuudha. Namni Gojjii fi Gondariin nama bulchaa ture Atsee Gilaawudiyoos jechuudha. Oromoon ammoo yeroo sanitti jabina fi akkasumas akka raayyaa jedhamu. Raayyaa jechuun bar ittisa jechuu bar ittisa waraana ittisa biyya humna fi jabina qabuun Atsee Gilaawudiyoos kana wajjin falmaa gaggeessaa ture uummanni Oromoodha. Atsee Gilaawudiyoos wajjin yeroo falmaa gaggeessaa turetti uummanni Oromoodha. Yeroo kana Atsee Gilaawudiyoos naannoo san weeraruudhaan akkuma sila arra raayyaa jabaa ta'uu baate eenyummaa isaanii irraa mulqan. Laala Yemanii fi Jibuutii dabalatee namoonni ardii sanatti rabbiin isaan uume abbaan lafaa akka ture uummata Daamaat jedhamu. Seenaan lafa kaa kaartaa isin agarsiisuu danda'a, isin mul'isuu danda'a. Gosni Daamaat jedhamu kun gosa seenirraa dhufu, uummata seenirraa dhufu. Daamaati kun ammoo argobbaallee of keessaa qaba, gosoota hedduu of keessaa qaba, hortee hedduu of keessaa qaba jechuudha. Uummata Daamaat amma naannoo Amaaraa lafa Daamaatii fi Gaafaat jedhamu jira. Gosti Daamaatii fi Gaafaat dur maqaan lafaa maqaa gosaatiin yaamamti. Akka taa'umsa keetiitti yaamamti. Boorana dhaqe Boorana, Tuulamoo dhaqe Tuulama, Maccoo dhaqe Macca, Arsii dhaqe lafa Arsii, Harargee dhaqe lafa Afran Qalloo jedhamee gosa gosaan Jaarsoo, Baabbilee, Ituu, Humbannaa jedhamee asiin hanga Walloo, Raayyaatti, Asabotti yaamama. Lafti Walloo maqaa gosaatiin yaamamti. Lafti Raayyaa maqaa Raayyaatti yaamamti. Achi booda warroonni kun dhufanii uummata kana identitii eenyummaa isaanii jijjiiruudhaaf weerara yookaan dulli isaan itti godhantu mootummoota biyya alaatiin gargaaramanii eenyummaa isaanii balleessuudhaaf dulli isaan godhan dullatumaadha. Baay'ee Gaafaatti Daamaatti nugusni Atsee Gilaawudiyoos kun dhabama godhee ture, dhabamsiisee ture, eenyummaa isaanii dhabamsiisee ture. Achi booda gootota Oromoo yeroo san turan maqaa sana ammas irraanfachuu baadhus seenarratti dubbisee jira jechuudha. Gosoonni yeroo san Oromoo turan, Oromoo yeroo san turte, Oromoo onnee qabdu, Oromoo gootummaa qabdu, Oromoo gartee leeccalloo fi tokkummaa jabaa fi cimaa qabdu ta'uu irraa kan ka'e uummata Gaafaatii fi Daamaatiin kan isaan balleessan, kan isaan dhabama godhan kana naannoo Gondarii fi naannoo kamittuu deebisan qubsiisan jechuudha. Oromootti baqatanii turan. Baay'ee akkuma kunoo amma abdii illee Somaalee buqqisee naannoo Oromootti fidu. Lafa gadhiisan himanii akkasii lafa gadhiisanii turan. Oromoon ammoo bakka isaanitti deebisan Atsee Gilaawudiyoos hin cabsee injifate jechuudha. Achi booda Gojjaam Matakkaliin Raayyaa Asabeet hanga Tigraayitti Oromoon sochoosee jilbiinsachiisee bulchaa ture jechuudha. Bulchu kanatti ammoo Oromoon saboota isaan keessa jiraatan kan akka Gaafaat, Daamaat, isa amma gosoota Argobbaa, Shinaashaa, Qimaantiin fi gosoota naannoo Amaaraa keessa jiran amma dabalate kana Raayyaallee, Tigraayillee dabalatee gosoota jiran kana Oromoon odoo irra naaniin odoo gadi hin ta'in dimokiraasii fi walqixxummaadhaan isaan kana walqixa laalee nama bulchaa ture. Akka seenaa laaltan taate jechuudha. Oromoon sirna gadaatti waan bulaa ture sirna dimokiraasii waan qabuuf aadaa duudhaa ittiin guddate guddifachaa waan qabuuf Oromoon sun bira dabree kan isa keessa jiraatu
walqixxummaaf dimokiraasiidhaan bulchaa ture jechuudha. Achi booda ammoo duulli hedduun godhamaa ture seenaa Imaam Muhammadis jira, seenaan Minilikis jira, seenota hedduutu jira jechuudha. Isa kana kaasuudhaan waan hin barbaachisneef kanuma isin jechuu barbaade. Oromoon giddugaleessa Oromiyaa Finfinnee handhuura isaa falmuu miti kaadha qaba. Wanni nama gaafeetti nagaasti. Oromoon ka falmuu qabu, Oromoon ka arra kiyya jedhu raayyaan falmachuu qaba. Oromoon Gojjaamiif falmachuu qaba. Oromoon baateen baatiidha. Raayyaan raayyaa. Azaboot hundi isaa haga Tigraaytiin ga'utti afaan Oromootii fi gootota Oromootiin. Ardii Oromoo waan ta'eef kuushillee waan baroota dheeraadhaaf bitaa tureef teessumti kun keenya jedhee Oromoo falmachuu qaba. Dantaa handhuura yookaan Finfinnee kana waan ganda keessaa kana falmachuu dhiisee Oromoon irra ka achii kiyya gaaf jette kana kee godhatta. Ka achii dhiiftee gaafa ammoo kiyya jette kaasii kana dhabda. Kana jechuu barbaadan. Hajjee galatoome ulfaadoo waa hedduu keessa gabbuutee ibsitee jirta ammallee inshaallah wanni hafee inshallah yeroo kan keessa jala gubnu guyyaa biraalleen kan waliin deebinu ta'a. Amma ummanni keenya walumaa galatti yeroo ammaa kanatti umuura gabrummaatti goona jennee hundi keenya waan gadi baanee dubbachaa jirruuf akkuma ta'etti mootummaa mataa keenya kan nuti qabu kan Oromoo sana bakka jirtu bakka cicciramte mataa walitti buhee bakka takkatti gara gashee dhimma Oromoodhaa gadi bu'ee hojjetu nuuf quuqamu nuuf dhaabbanna jenneetu muuratti goona jennee kaayamee jira. Yeroo ammaa kana akka namuu bakka jiru qalbeeffatu keessatti yeroo ammaa kana namni hunduu qalbii takkaan wal quba qabaatee odoo tokko dhiibanii tokko arrabsuun taane odoo tokkotti duulanii tokko arrabsuun taane haala kamiin itti qophaa'uu qaban ka biyya keessaa illee ka biyya alaatti illee haala amma deemaa jiru kana akkamitti hubannoo godhuu qaban yoo kan immoo itti fufan ta'e tokkummaadhaan soo wal arrabsoo odoo walirratti duudhu odoo wal dhaggeeffachuun ta'e bifa kamiin walitti hundoofnee umuura gabrummaa kana akkamitti itti gochuu dandeenya kanarratti irraasii haa kennuufi jaalatiyya. Uummanni Oromoo dhaloonni ammaa kun seenaa inni hin beekne jira. Seenaa inni keessa deebi'ee dubbisuu qabu jira. Seenaa Oromoon jaarraa 14ffaa, 15ffaa, 16ffaa keessa darbee jechuudha. Oromoon maccaa fi tuulama irratti akka walootti akka waliigalatti haa eegalu malee achi duras Oromoon bifoota garaagaraatiin qabsoo jabaa fi cimaa gaggeessee gaanfa Afrikaa irratti Oromoo qofaa miti kuushin mataa ol qabachiisee kabachiisee uummata jiraachaa ture. Saba kuush Sidaama, Affaariin, Sumaalee dabalatee jechuudha. Uummata sabaa sablammoota of keessatti hammatee dimokiraasii walqixxummaadhaan sirna gadaatiin uummata bulchaa ture. Dhaloonni ammaa hin dhagaa waan barree dhagaa malee osoo ofii isaatiin ija isaatiin dubbisee argee Oromoon uummata akkanaa ture zamana sanitti. Waan silaa irra siivilaayizeeshiniin jaarraan 21ffaa qaroomina jechuudha. Siivilaayizeeshin jechuun isa qaroomina nu jennuun. Qaroomina irra Ameerikaan irra geettee dimokiraasiidhaan waggaa 8 dimokiraasiidhaan aangoo walitti dabarsan. Abiyyi amma waggaa 20 dabarsu 50 dabarsu. Oo lubbuun isa keessa jiraate jechuudha. Maaliif namni sirna Oromoodhaa beeku, safuu Oromoodhaa beeku, aadaa Oromoodhaa beeku, sirni ittiin bulmaanni Oromoo ittiin bulu, koolitishinii Oromoo ittiin bulu, sirni gadaa Oromoodhaa, sirna dimokiraasii akka ta'e. Aangoo waggaa 8 baallee akka Oromoo walii dabarsu osoo akka beeku taate har'aa biyyi ilmaan Oromoodhaa osoo galaafatuu baate, har'aa biyyi ilmaan Oromoodhaa osoo ajjeesuu baate, har'aa biyyi ilmaan Oromoodhaa odoo waraabessaa darbee kennuu baate, har'aa biyyi ilmaan Oromoodhaa odoo saamee lafarraa buqqisee ilmaan Oromoodhaa hiyyoomsee kaan doorsisee kaan hidhee kaan reebee kaan biyya itti ari'uu baate sirnoonni wayyaanee isaa ta'u sirnoonni jaarraa 21ffaa 19ffaa keessa jira. Oromoon har'as Oromoon gandaan hin qoodamne. Oromoon gandaan qooda ka jedhu diina Oromootii mataa isaatti Oromoon akka gandaan qoodamu ka barbaadu. Oromoon amantaan hin qoodamne dantaan rakkoo amantaan qabu. Oromoon rakkoo gandummaan qabu. Oromoon rakkoo kutaa fi lagaan qabu. Oromoon har'a nuyi miti Oromoon keenyaa keessa jira. Oromoon naannoo Amaaraa jira. Kan mootummaan diina jalatti bulaa jiru jechuudha. Oromoon sabboonaan Oromoodha. Kan Oromummaa fi Oromiyaadhaaf quuqamu, kan heera Oromiyaatiif cinqamu, har'a borullee kana of jala deebisuu yaada malee xixiqqoo ganda keessaatiin hin falmatu jechuudha. Har'a hundi keessaa akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Ammallee akkuma isin dhagaa jirtan gootonni Oromoodhaa hedduun isaanii falmaa gaggeessaa turan. Falmaa kana keessattis uummanni Oromoodhaa wareegama qaalii lubbuu isaa itti kafalee jira jechuudha. Oromoon har'as boris iftaanis
tooftaa itti qabsaa'u har'aan itti jaarraa kudha afuraffaa waggaa 100 waggaa 500 irraa beeka. Tooftaa ittiin diina irra aanu Oromoon waggaa 700 800 irraa beeka. Oromoon waggaa 500 300 irraa beeka. Oromoon bifa garaagaraatiin mootummoota sirnoota turan, sirnoota nama nyaataa, sirna fiidaalii, sirna amantaa takka, afaan takka, saba tokko, uummata tokko jedhu akkaataa itti irra aanaa fi humna isaan dur qaban laaffisaa, dadhabsiisaa, caccabsaa fi bittinneessaa uummanni itti dhufe Oromoon namni isatti himu hin jiru. Oromoon kana xiinxalee jabaatee itti gadi fageenya. Uummanni Oromoodhaa eessatti yoom akkamitti eenyu wajjin akka qabsaa'u bareechee beeka. Kaleenya kana fudhadhaa fincila barattoota zaman Haile Sillaasee keessa ture jechuudha. Yeroo Dr. Mararaa Afaan isaa ta'uutii Hayilee Fiidaa Afaan qabsoo fincila barattoota keessatti kaasaa turan. Namni shoora guddaa taphate amma akka afaan Amaaraatiin yaambashaa dirchaa gahee leencaa namni taphate uummata Oromooti. Kufaatii mootummaa Dargii irrattis shoora guddaa akka taphate wayyaanee fi Shaabiyaa caala uummata Oromooti. Kufaatii wayyaanee fi Peellaf Yaadig irrattis namni shoora guddaa taphate. Sa'ad asirratti waan tokko siifillee gaafii dhiyeessa waa tokko na yaadachiifteessa kursii duubaa oppodiyoo keessaa dhufee oppodiyoo abbaa ishii cabsee Yaadig abbaa ishii cabsee nama biraa ta'ee nin dhaale hanga jechuu mootummaan ani torbaffaadhaan nugusummaa dhaale hanga jechuu ganamuu soba warqii isin warqi jedhanii Tigraay deemanii isin ummata warqii akkuma ammaan dura baran jedhanii sossobee jarallee ganee as garagalee oppodiyoo warra sabboonoota suutumsuutaan kursii irraa bubuusee warra isa jalatti hanga ta'e leenjii kenneef gadi buusee kakaabdii Shimallis Abdiisaa kana gadi buusee har'aan tana sadarkaa Oromoo warra bilchiginaa dura dhaabbate ajjeesa jechuu waa'ee tokko tokko yeroo dhageenyu fakkeenyaaf xiinxalaan Yaayaa agartee halkan yeroo namni sin kutamuun jecha tokkoon dhagee rasaasa lamaan dhaamu yeroo tuni maal nutti agarsiifta boru keenya maali nuti fakkeenyaaf akka wallootti har'aan tana baade qaba bilchiginnaani uummata turan yeroodhaaf gochuu inni warra hafaniif sodaachisaa gochuu kanarra darbee hanga biyyattii hunda keessatti namoota nu dura dhaabbatan ajjeessaa hidhuu qophaa miti waraabessa nyaachisuu jalqabuun har'a duu filannoodhaan barcumatti oliin bahin namni waan akkasii dalage boru eessaan nu gaha boru keenya hegereen Oromoodhaan maali jettee yaadameeti yoo ariifattillee natti fakkaata konnekshinii diddidaa jira. No rakkoo qabu ammana wanni uummanni Oromoo walloo hubachuu qabu tokko jira. Wanni Oromiyaallee guddoon hubachuu qabdu jira. Har'a Oromoo isa giddugaleessaaf quuqamoo osoo hin taane mirga obboleessa isaa kan diinaan marfamee jiru kan har'a obboloota keenya kan walloo maqaa barbaadan isin yaamuu danda'a guyyoota 2 3 darban 4 darban kana keessa hidhaman jumlaan jumlaan sabboontonni dammaqiinsa qaban maqaa shaneetiin ati abaa'oo kunarra ni baratanii miti. Zamana Mallasaas zamana Abiyyis maqaa abaa'ootiin maqaa shaneetiin maqaa sobaa maqaa dharaa maqaa rabbiin jalan soba rabbi jibbeen ilmaa walloo hidhuudhaan hamila cabsuuf gartee gootota sabboontota jagna har'a diina affaariin moot awaara akkasitti duula siraarra walloon nurraa qabuu baatte inna kashawaa fi ka Oromiyaa giddu galeessa sirraa qabudha kawaa takka harkaa qabne harka qullaa dhaabbatu ummanni nuti har'a silaa ummanni Oromoodha ummata walloo wajjin dhaabbannee isaan gurmuu taane diinagdeedhaan
leeccalloon hamileedhaan isaanii sagalee taanee jiraachuu qabnu ture. Isaan irra waardiyyaa kenna bara. Maaliif yoo gaafa walloo cabe Oromiyaan ni cabdi. Kan abbaan ta'e beekuu qabda. Gaafa walloon cabe Oromiyaan ni cabdi. Hayyuun fedha haa dhufu, beekaan fedha haa dhufu, gootni ana jedhe beekaan fedhe. Ka kitaaba 1000 takkallee 100 takkallee barreessee waggaa 1000 jiraadha jedhullee akka dhufu taate gaafa walloo cabdi Oromiyaan ni cabdi. Gaafa walloon cabin Oromiyaan ni cabdi. Maaliif diinni Oromoo guddaan Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa leenjii waraanaa rasaa Suudaan irraa mootummoota olladis Awurooppaa irraa seensifattaa ture bara zamana Portugaal irra deebinu. Warqitu irra duulaa turan zamana dur amantaan waan meeqa irra duulan uummata cabsuu dadhaban. Uummata onnee qabu uummata goota. Uummanni walloo firii lamiin naannoo Amaaraa keessa jiraachaa jirtu diina keessa jiraachaa jirtu sun Mucaala warra Oromoo keessa jiru dhugaa sitti bani namni kabaja qabu warra walloodha. Oromoo wallootu kabaja qaba. Of kabachiisee hidhatee jiraachaa jira tokkummaa qaba. Aanaa fi aanota garaagaraa keessaa jiraatu bara tokkummaa qaba. Affaarin ofirraa jilbiinsisaa jira. Abiyyi Affaarin itti arga. Mallas Affaarin itti arga. Hayilamaariyaamitti duulchis. Kun asiin Amaaraa, kun asiin Jeneraal Maarree itti duulchisaa turan. Argina barnoota keenya keessatti argina bara. Namicha kana maqaa isaa dhagadhati Asaammunoo Siggee. Jeneraal Asaammunoo Siggee bar zamana Abiyyi keessa bar afaan dubbatee bar liyyuu hayli akka Abiyyi 30 dheengadda eebbisiisee duulchise bar. Makiinaa poolisii federaalaa poolisii naannoo Amaaraa argine bar. Eenyu walloo kiyya goonni kiyya boojii agarsiise bar. Kana caala maaltu jira? Uummanni walloo xiqqaa sun viidiyoon argina bare waan nu poostu godhintu caala. Maaliif poostu godhin waan nu barbaachisne? Gootummaa isin qabdan, gootummaa ilmaan walloo qaban dhugaa isin eegamu Oromiyaa keessa hin jiru. Takkittiin isii hundi isii namni magaalaatti fi namni baadiyyaa tokko miti ana isinitti bate. Ka magaalaa keessa jiru du'a sodaata. Du'a miti jiruu isaa akkamitti akka fooyyeffatu yaada. Dantaa bu'aa faayidaa isa jala gulufa malee dantaa sabboonummaa fi Oromummaa fi qabsoo rasaa sodasuu hin beeku. Namni kilaasii xiyyiitu walloo keessa dhalate rasaa osoo hin dhoosne osoo hidhannoo guddatu hin jira. Ani hin beeku baay'ee naannoo sun waan jiraadhee hin beekneef hin jira jedhee waan ijaanneef jechuudha. Kanaaf uummanni walloo gootummaa qabuun Oromoo fi Oromiyaa zabii waardiyyaa ta'ee nu jiraachisaa jira. Uummanni kun uummata Oromoo irraa galata guddaa argachuu qaba. Galata guddaa maaliif yoo jenne har'a warri Tigraayin salaxxalee Tigraayin hin cabbixaallan jedhu walloo dhiira ta'e. Sagalee keessatti sagalee seenaa baroo sagalee hayyee toleeram. Ifu hayyee timu. Hayyee ni dhaga'ama itti fufi. Yaa kaleessa Tigraayin hin cabbixaallan jedhee Tigraayin hin cabbixaallan jedhe walloo cabbatu dadhabe bar walloo yaalee dadhabe cabee gaddeebi'e bar achi booda caasaan isaanii sunillee shira mootummaa irratti waan yaadaniif diigan. Haqa uummanni Oromoo walloo waan qabuuf dhugaa uummanni Oromoo waan qabuuf maqaa Finfinnee bararra jijjiiraa turanii bara uummanni Oromoo walloo bararaan noo jedhan nu bira dabartan malee Oromiyaan argattanii yoo gaaf nu fixxanii nu dhumne walloo dhumattee tokko osoo nafiin tokko osoo nafiin lubbuun dhume Oromiyaatti duultan jedhanii zabiin nurraa dhaabachaa uummata ture jechuudha. Uummanni walloo uummata Oromootii fi gootota qabsaa'ota Oromoo biraa galata guddaa uummata qabu jechuudha. Inni qarxii biraa kaasuu barbaadu obboleessi kiyya kaan makaate jechuudha. Tokko uummanni Oromoodha. Akkuma amma dura qabsaa turetti tokkummaadhaan mataa walitti qabachuu qaba. Miira walitti qabachuu qaba. Yaada hiruu qabu, sammuu hiruu qabu. Yaada isaa bittinneessuu qabu. Jaala isaa bakka fidee diina jalaa bahee walloo asaboota raayyaa bar naannoo Tigraan jiran abbootiin jiraa agartan afaan Oromoo haasanii bar ilmaan isaanii beekan malee. Uummata san of jala deebisee uummanni sun Amaarri naannoo kiyya jedhee itti duula. Tigraay immoo kiyya jedhee hacuuca jechuudha. Maal ta'e jechuudha? Nama gartee harkaa fi miila namni lama asii qabate jechuudha. Akka isaan kan addaan hin qurxine tokkummaan isaanii sun eeggamee fi mirga isaanii eeggamee fi mana barnoota afaan Oromootiin baratanii ilmaan isaanii aadaa fi duudhaa abbootii isaanii irraa dhalanii guddatanii biyya san keessatti dimookiraasiidhaan odoo hin reebamne odoo hin dhiitamne qabeenya rabbiin naannoo
لفسنا كنا سنتي فيدمني ولا متبر رايا كوكم كوم رايا نانو تراجل جلو جرابا رايا سيربو جرابا انترفيو ثاني ساليان قوتي سكرني نمون ندو ميدان ندو كودا مركن أوروبو كلاف كوكامو كابدا أوروبو بر يو سندي فينفينا هالي بر بتسادي فينفينا مالي دون بتارا بر نمو بر كا أكتيفيست تيلن أكتيفيست تيلن ديك كله كاتيه تورا برران أفريقيا باجرابا نن كمتي حبور إيسا حبور تون تأتي ميتي جرام هرّن أبمر هرّن أبنور كمتور هرّن أبنور كمتوني أكسر أجي أنقاف سكرا قلت ليه جو يو هرّن تأمله أبنور إني من أبنور مالين جرام بدي أسرب جو بكون أبنور كم هرّن تأمله فينتنا دي سيتي يو بس فينتنا ربده أملا واتوك سيدا بلا سادو كرا كنا ديبنا ألوني كوبي كنا مجركوني inni kadabarte dura dabarte amman tanammo dubbii dheertuun nutti dhufe affanuu halkan guyyaa oromiyaa mo hunda keessa taate tun amma garuu kan walloodha tooftaa kan teenyaa fi kaan adda teenyaa warra godina akka godinaatti amma walloon ofii of busha ta'ullee dhiibbaan warra naannoodha numa jira naannoo sadii warra biyya bushus ta'e qeerroota falmatanis ta'e ammaan tana torbaan dabarte tana kee jumlaadhaan guurramanii waan itti yaadanii baatii meeqa maqaa isaanii qabanii waa lama godhan. Har'aan tana ati qabdu qeerroodhaaf akka jennu kana karaa sadiitti lafarraa dhabamsiisuuf deema. Laal ummanni Oromoo Wallootii fi ummanni Oromoo hundi isaa Oromoof Oromiyaa wanni isiin beeku qabdu tokko baadhaa. Mootummaan Abiyyi mootummaa naftanyaati. Mootummaa sirna miiliktiiksuuf deemu mootummaa gartee dhaamsa haati isaa dhaamteef ati nugusa torbaffaa taate jettee gartee inni bar pirezidaantii illee piraayiministirri ta'uu barbaadu bara inni nugusa ta'ee jiraachuu nama barbaadu jechuudha. Manaama yookaan ammoo abjuu kala galmaan gahuuf nama deemu nama nugusoomuudhaaf ilmaan Oromoo duguggaa sanyii irratti raawwachuuf waraana poolisii addaa jedhee 30 naannoo Oromiyaa eebbisiisee bobbaasee jechuudha. Waraana bobba'ee kana keessa sabaaf sablammii naannoo gara hedduu keessa jechuudha. Ilmaan Oromoo irratti warra aadaa Oromoo fi afaan Oromoo beekan Gujii keessatti akka isaan itti wal rukutan agarree jira. Akka isaan itti warra dhaal wal galaafatan agarree jira. Sabboototaa fi warri kun garas bahee. Kun ammoo warri guyyaa kaleessa alaabaa dungaadee bicaa qayyii qabachaa turan. Har'a ammoo liyyuu haayilii naannoo Oromiyaa ta'ee yeroo inni socho'u argaa jirra jechuudha. Kanaaf ummanni Walloo ummanni Oromoof Oromiyaa bal'oodha. Wanni isin beeku qabdan tokko mootummaan Abiyyi lubbuu hin qabu yeroo ammaan kanatti. Sakaraatal mawut harkaa isa qaba jechuudha. Sakaraatal mawut kan isin jedhu kun maali? Mootummaa Suudaanitti wal dhabee jira Abiyyi taakka jedha. Ummata Oromooti wal dhabee jira 2 jedha. Naannoo Tigraay wal dhabbii qabaa 3 jedha. Addunyaa guutuun qubatti qabaa jirti Amnesty International dabalatee 4 jedha. Mootummaa Ijiptii fi mootummoonni Ameerikaa mootummaa kanan barbaada yeroo ammaan kanatti Abiyyiin addunyaa guutuutti tuftee jirti jechuudha. Nama gartaatiin hacuuccaan kun martatti baay'ate ummanni Oromoodhaatti finciluu hin qabu. Finciluu anama maal jechaa jira Abiyyi yeroo laalu humna hin qabu. Maaliif naannoo Tigraay laal naannoo Sumaalee laal Sumaalee amma Abiyyitti kaatee jirti. Mootummaan naannoo Sumaaleedhaa Ogaadin jechuun kan akka OLF fi Oromoo Liberation Front ABO jechuudha. Warri alaagale Abiyyitti ka'ee jira. Paarlaamaan jira fi naannoo Sumaalee haala hamaa fi haala cimaa keessa jirti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo Gujii fi Wallaga keessaa isa cinqaa jira. Tigraay akkas Abiyyi Finfinnee takkitti bishaan ol facaasuu malee biyya harkaan qabu. Ana sinti manu Abiyyi biyya harkaan qabu. Waraana ittisa biyyaallee biyya harkaan qabu. Waraanni ittisa biyyaa keessa jeneraaltonni wayyaanee dur turan Tigroonni arras jiru. Amaarri dur turas arras jiru. Warrooma gubbaa kana tokko lama gartee bilaan juula jijinni achuma inni ashuumatu malee caasaan dakaa akkuma jirutti jira. Waraana 450 keessa akka daataan qabutti Abiyyi waraana 45 harkaan qabu waraana ittisa biyyaa. Waraana ittisa biyyaa 45 harkaan qabu. Sababa kanaatiif waraana harkatti deeffachuu waan hin dandeenyeef waan beekeef akka hin dandeenye waraana humna addaa poolisii Oromiyaa jedhee warroota gartee guyyaa kaleessa ari'ataman. Wayyaaneen ari'aa turte Alamaaraam ari'aa ture. Kana malaa turan Oromiyaa keessa deemanii naannoo Amaaraa keessa deemanii warroota
disipiliinii isa jennuun adaba disipiliinii jechuun beekanii osoo seera kabajuu dhabuurraatiif gochoota adda addaa ta'e warroota ari'ataman warroota kanarra malee kuma 40 leenjisee eebbisiise. Maal godhe waraanni Oromiyaa keessatti leenjisee kuma 30 inni eebbisiise kun yaa Oromoo nu dhagaa. Waraana Oromiyaa eeguu miti bar daangaa Oromiyaa si eeguuf miti abdiillee sirraa eeguuf akka Beenishaangul si eeguuf miti. Waraana uummata Oromoodhaa doorsisu hidhu uummata Oromoo reebu dubartii Oromoodhaa gudeetu haadha ilma Oromoo boochisu abbaa Oromoo dhiiga boochisu ilmaan Oromoo qabsaa'ota gootota qeerroo Oromoo ajjeesee reefa waraabessaa kennu ka peestaali maree darbu ka Oromoo qalu jechuudha. Kana qabataa bara gartee jettu Oromoo kana caala malee ittiin osoo kana namni argu akkamitti waraanni Oromoo akka jiru naaf hin galu. Inni biraa immoo waraanni kun Gujii Wallagga keessatti reebicha hamaa raawwataa jira. Jibba irratti agartan ilma Oromoo akka kilaashii harkaan qabne tokkoof poolisa 9 marsanii yeroo akkasii kilaashiin deeman Oromoo barra waan sirnoota dhaloota keenya keessatti argin bara biyya keessatti argaa jirra bara. Ka abiyyiin qeeqnu ka abiyyiin balaaleffannuuf ragaa malee miti. Ragaa harkaa qabna. Anis internaashinalee abiyyiin afaan kee qabadhoo ka kana caala diddu taate ka kana caala si gabbaasna jedhan. Amma ministi internaashinaal labsiin baase laala. Gaafa Jawaar aggaamiin godhame ilmaan Oromoo 86 du'e sun keessa hin galle naannoo Amaaratti ilmaan Walloo irratti Jeneraal Asamunoo Tsiggee dugga sanyiin irratti raawwatame kana keessa hin galle beeka bara 2018 keessa hin galle beeka kun ka Walloo keessa hin galle ka Qimaanti keessa hin galle ka inni agaa irra godhaa ture keessa hin galle ka ilmaan Oromoo irra godhame keessa hin galle kun marti daataan kun osoo keessa hin galle beeksisa labsii ibsa jennuu akkas ga'u mootummaan kun mootummaa abbaa irree kan ta'e amantiin itti baase jechuudha. Kana balaaleffatan balaaleffachuu irraa of fooyyessuuf illee mootummaa deemuu miti. Mootummaa waa baratu miti. Mootummaa biyyirraa waa baratu miti. Kanaaf uummanni Oromoo baala godhuu qaba. Waan isin tarreessa kana gartanii Suudaan, Sumaaleedhaa. Waa'ee dhaabbata addunyaa kanarratti gaafa duraa Nobel wanneen badhaasni Nobel Abiyyiin hin malu, Abiyyi waan dalage hin qabu, ammallee ilmaan Oromoo ajjeesuu fi olaantummaa seeraan hin kabajamne jedhee gaafa ummati mormuu addunyaatu ragaa bahee Abiyyii fi isin wacuun keessa waa takka hin fiddu jedhanii proofaayilumaaf biyyattii of bareechuu yaaluu ture. Har'a dhaabbati addunyaa kan akka Amnesty International kanneen akka Human Rights Watch itti bahanii gaafa ragaatti bahan ummanni kunuu ni sobu onogtu yookiin abaa'ootu waa'ee kanaa qoratee itti hime isaan kun gadi bu'anii quban qabanii waa'ee biyyattii hin beekanii gaafa Nobel badhaasni kennamu quba qabanii har'a quban qabanii waa'ee amma kayyoo haaraati kaafte kanarratti akka ragaatti fudhatan ummata misan Jawaartu ajjeesisiise kanaafi waa'ee Jawaar hin dubbatini waa'ee gaafa san ummata dhumeeti lammaffaa waa'ee walloosa waa'ee akkasiisan keessa hin makne kana abaa'oo shaneet itti jira yookiin Jawaar faatu itti jira kanaafi har'aan tanaa waa'ee biraa qophaa baasanii ragaanuu kana nu hirraan gaafatamne qorannaa gadi bu'ee hin goone jecha jaraa fudhate jedhanii akka ragaatti fudhatan. Tuniyoo akkamitti ilaallamti gaaf tokko dhaabbatni biyya alaa ka biyya keessaa nu mormullee ka biyya alaa ragaa nu bahee ulaagaan nuti ittiin gaarummaan keenya beekamu dhaabbatteelee kana maa'inoo dhaabbati akka wanta amma Awurooppaarraa inni dheengadda fudhatee kunii fi akka mirga namaatii dhaabbatu ka akkanaa kuni wal dhabaa'u kaan namootuma walii galee bara kana inni akkas dalagee jedhee waan inni gaarii dalage qophaatti fidanii namoonni loobii hundinuu ni qaba. Waa'ee san argachiisuu biraan gahan har'a ammoo takka takkaan akkaataa namitti du'e namticha bilbilli iyyee rasaasa lamaan dugdadhaanii ja'anfa wanni akkasii gahaa saamu har'a mormuun deebii mootummaan Itoophiyaadhaa kenne mootummaan naannoo Oromiyaa faa kenne yoo yaaddatte tuni hoo maal fakkaatti addunyaallee mormuu akkuma paarlaamaa irratti warri sarariin laa gommaa lammaffaa warra qabdaniin jedhee akkuma jedhan san. Laal mootummaan abbaa irree tokko maaliin beekama mootummaan abbaa irree hin kijjiba hin soba wayyaaniin bara 2014 yeroo fincillee gararraa eegalee bara 2017
Amnesty fi Human Rights Issue gamtaan Awurooppaa labsiitti baase gargaarsa silaa bajata biyyattii persentii 45 mara gargaarsa isin godhu jedhee irraa dhaban wayyaana irraa artee beeka biyyi miti maal jechaa ture wayyaanonni jarri tun shororkeessitoota seera itti baafatanii mire shororkeessitoota amma barre abiyyi baa shororkeessitoota kan jenneef galmee yookaan seera shororkeessitoota sana hayya jiraa jedhan silaa irra terroristiitu biyya akkana gochaa jiraa jechuun barbaadan jirra. Arra akka sanitti Amnesty International terroristi godhanii jiran. Amnesty International jechuun nama kaaremeetira dhibba kan qubatti kan fudhachuuf tokko obboleessu. Yookaan immoo kondomeenii uummata argachuudhaaf deemu miti. Dantaa kondomeenii dantaa lafa kaaree 500 uummata kan qaban uummata adiidha. Qabeenya gahaa qaban hin quufan biyya jiraatti nuyyuu jaraa miti nuyyuu kan biyya jiraatti mootummaan abbaa irreedhaa ilmaan Oromoodhaa warrisee kun qaama hir'isee kan baqatee biyya achiyyuu ba'e quufee arra mootummaa biyya Itoophiyaa wargaara jedhamaatii jiraachisaa jira. Uummanni kun uummata qabeenya gahaa qabu uummata duroomeellee durummaa keessa tartiisan barbaadullee miti. Uummanni mirga namaatiif falmu kun ilmi namaa tokko akka namatti nu wajjin qixa jiraachuu qaba jedhee uummata falmu. Isaan kana kijibsiisuu jecha mootummaan Itoophiyaa ammallee of sirreessuudhaaf yookaan ammoo hidhaa jumlaa ajjeechaa reebicha darraa dhiittaa mirga namaa namarraan gahaa jiru kana dhaabuudhaaf qophii ta'uu dhabuusaa akka qophoofne yookaan ammoo akka waan kana dhabnetti of qopheessee jira ammallee jechuudha. Maastamaan maal tokko inni kana jechuun wanni kun hin fudhatama qabu namatti jechuun kana bara. Maaliif daataawwan reefta si dhiyeessan hunda keessa soosesiiniyyuu xiqqoo inni itti gabbaasan akkana wacaan kana ammoo osoo kaan itti katabalan taate ragama mootummaan itiiviin baase bara. Itiiviidhaan mootummaan gabbee namni 86 du'e. Kalaashee nutti najjabaman mootummaa. Adaamatti shanan nama ajjeese Harargeetti Baaleetti Arsiitti nama Wallootti Shawaatti Gujitti bakka hundatti warra irra bahe shanitti ajjeese kana mootummaa akka amane kan waraanni isaa ajjeese 86 warra amma dhumee fi gochoota shukanneessoo amma raawwataman kana keessa seene taakka lammata obboleessi keenya dheengadda ajjeefamee baabbilee darbame keessa seene 2 obboleetti tenne taqalamte kana keessa seene 3 haadha keenya ilma isii dhaafnaa tageessuuf deemte reeta ilma isii feestaalii maranii karaa darban kun keessa seene nama to'annoo seeraa jala jiru namni dhaqasiif Human Rights deebi'ee mootummaa kana qorannoo irra gaggeessuu qaba jettee mormuu qabu uummanni Oromoo miidiyaan keessanis kana irra jabaattanii hayyoottan affeertanii waan kana irratti hojjechuu qabdan isin jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf mootummaan kun asirratti ammallee waan si dabaluun qabaa akka kiyyatti yeroo ammaa kana akkuma jette egaa mootummaan kun kallattii hundaan namuu itti dallanee ijatti bobaasee jira. Warra kana keessa immoo warra mootummaa kanarraa abdii qabutu jira yoola abdii qabutu jira amma kana ilmaan Oromoo ganuu waan akkasii kanatu jira yoo laallee iddoo tokko dabarree ila mootummaa kanatti gola hundaa addunyaan quba itti qabde kana osoo ijaan arguu dhabeeti moo ijaan gurraan dhagahuu dhabeeti osoo kana hunda arguu warra Oromoo ganuutu jira kana keessa warra ganu kanaanoo maal jettamne irraa kanatti fayyadamu. Firoona beektaati firoona. Firaa'oona bar rabbiin baarota waraana fayyutti deemsu bar waraana isaa daga Oromoodhaa kan gamteelee gamtuu taate waan mutattee mutantuuti akka culullee dhusiitii taa'i. Sigalee amma mootummoonni abbaa irreedhaa itti fakkaata. Bar osoo Haayila Sillaaseen bar waraanni masaraan mastee osoo jiru masaraan marfamee waraana dargiitiin osoo jiru balballiin waraana balballe Sillaasee masaraa warra muficcilaa mootummaa jeneraaltota itti kaase mangistu lamara qabamee osoo jiru nama ammayyaa watti itti fufuu barbaadu bara. Haga lubbuun isaan keessaa baatutti jechuudha akka Gaddaafii fa'a akkasumas Mubaarak fa'a mootummoota abbootii irree duu lala mootummaa Sudaanii kana lala warra Bashirii lala Abiyyi jechuun nama akkasii aangoo jechuun sanii bara. Aangoo jechuun eenyummaa miti haadha abbaa keessa jisiisti obboleessa keessa jisiisti saba kee ganta maaliif karaa sitti tole qofa bubbista jechuudha. Amma biyya garas bubbisa gaani warra biyya wajjin bubbisaa jirtan abbaa Oromoo karaa lay karaa mangaluu carqa argillachuu jedhani isin abaasu jedhani maaliif nuti ummanni Oromoo ummata haqa qabu ummanni Oromoodhaa ummata dhugaa qabu rabbiin ummata hansaraa wajjin ummata silaa bor Oromoo galu ummata silaa bor diinatti nu dabarsee kan wajjin nu bilisoon sun barbaanne rabbiin wali cuqa duubatti nu deebisela rabbii qaccee nu ga'e cuqa duubatti nu deebisela dhibba keenya 80 nu deebisanii 20 tana ammoo keessa of laalaa
ka isinii jallaa keessanii fi dirraa keessanii addaan baafadhaan jechaa jira rabbiin. Kana beekana takka rabbiin deebi'ee ilaalaa baran. Maaliif jechuu barbaade? Uummata kana wajjin siyaa bilisoomne. Uummata kana wajjin jiraannee diinatti dabarsee nu kenna jechuudha. Amma rabbiin kana gingilchee intirdaadaaf callaa dambaasee jira. Oromoon callaa isaatii fi intirdaada adda beeka jechuudha. Kana booda callaa jalatti hiriiree uummanni Oromoo tarsiimuun ammas qabee mootummaa abbaa irreedha mootummaa kana hiriirri itti ba'uun hin barbaachisu abiyyi.